namni laddakiyyi gaya haadha faateeti ati qofa dhaniituma na raajeffatanii nama na laalachuu taramman أنا أما أنا دياسبورا أنا بربادي بالبين وقيت تجينا ربات نما لا دياسبورا وين بربادي أكاتي وابرسيفت بالبين وكان كيتي كنا نموت أكا كان كيتي كان نينا قرتي كا موت أنو هدو ka jedhu itti fufee deemee jechuudha. Alhamdulillah irraallee milkaa'ee jira. Maaliif tokkoffaa saba kiyya birattuyyuu beekamtii ittiin horadheera. Osoo hadha waa ta'e guyyaa lama sadiif onlaayinii irraa badee sabni kiyya na yaadataa jechuudha. Haati faatee maal taatee onlaayinii irraa badee jedhanii na gaafatan. Osoo guyyaa san akkasiin hafee akkasiin dhokadheeti eenyuun na beeka. Namni na beeku hin jiru. beekamtii tuni waan biraati. Namni karaalee hedduun beekamuu danda'a beekamtii argachuu keessa dabartee amma jechoota keetiin namni fayyadamuu eegale siin jechaa jira beekta. Maal taateerta sadarkaa sanarra geesse. Darajaa tanarra bu'annaa kennee darajaa tanarra geesseerta. TikTokii irraan jala hin qabne Imotu ture guruppii Imo laayivii Imo witiitu ture laayivii Imo san keessa ijoollee hedduu waliin turre ijoollee hedduutu waliin kolfaa waliin taphataa turre achi dhiisee ijoollee sanni laayivii san keessa dhiisee ani gara TikTokii dhufe. Ammas ijoolleen TikTokii ta laayivii kanaayyuu akkamitti akka seenan akkamitti akka viidiyoo waraaban na barsiisan isaan gamma onlaayinii kanarra jiran. Garuu ani isaanumarraa akkamitti akka liivii seenaniif akkamitti akka viidiyoo waraaban isaanumarraa baradhee isaan bira taree ol mudhadhee jechuudha. Kun ammoo darajaa rabbiin namaa kennu kan namni namarraa fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Sabiraa gaafii ammallee gaafii takkatti si gaafatu samsillee miini jechuudha namni waan irraa bara. Sooshaal miidiyaa kanatti dhuftee sooshaal miidiyaa kana guddoo kontirool gootee guddoo hordoftoota hedduullee horatti. Hordoftoota horachuun kun waan si miidhe akkasuma waan si fayyade qabaame lamaan tana sirritti akka nu ibsitan feene jechuudha. Warra beektanii isinirra laalee ammaan tana waan hin jirre laaqaa gosa arrabsaa nama arrabsaa huccuu mul'atee qullaa deemaa. Anama dhugaa dubbachuuf yeroo hedduu ni beekaa qoosaan kan keellee qoosaa bilchaataa tapha bilchaataadha. Yeroo tokko ilmi namaa yoo waa hojjetu namni gara dogoggoraatitti illee nama eeguun hima jirti. Wanti sirraa baratan jirti. Silaa akka intala takkaatitti osoo sooshaal miidiyaa irra bahuu baatte baay'ee filatamaa akka kiyya jechuudha. Eega bahanii adabaanii safuu fi aadaa ofii eeggatanii deemuun barbaachisa. Ana akka kiyyatti maybe wantootni tokko dogoggora namarraanis ta'a sirraanis ta'a uumamuu danda'u. Yeroo baay'eetti haga miidiyaa irra turtetti dogoggoroota gugurdaa warra hadha miidiyaa gaseenee irraa arginullee sirraan agarre dhugaa dubbachuuf. Warroota sifa laalaniitiin gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufaniif bu'aa fi miidhaan inni qabu maal akka ta'e qajeelamee nu ibsi hadhaadha baate. Sirriidha miidiyaa kanarratti waa baay'eetu nama barbaachisa. Akkuma feemasii ta'uudhaaf bu'aa ba'iin hedduu nama gaafatu bar feemasii ta'uun bar TikTokii bichaa banachuudha miti bar nama hedduutu TikTokii banatee jira. Nama hedduutu TikTokii qabaa jechuudha. So akkasuma akkuma TikTokii banataniitiin namoonni hedduun dhokatanii jiraatan san feemasii ta'uudhaafis waan gaarii waan saba bira fudhatu waan sabni sheer sii godhu waan sabni fooloo sii godhu waan borus osoo ati rakkatte osoo ati miidhamte kaleessa waan akkanaa kana dalagaa turte jedhee namni ittiin sii quuqamu wayii yookaan ammoo ittiin sii rifatu wayii gooteetiin jette fakkeenyaaf furrii gara cilaaloo ni beektanii yeroo baay'ee yoo argitan waa'ee masikkoo mandoota naddaadhaaf sa'aa 24 hojjetaa jechuudha mucaan sun. Nu dura TikTok gama Facebookiitiinis beekamaadha. Achi ka'ee TikTok kanarra dhufu. Garuu osoo hadha du'e jedheeti Oromoon isaa boottu nama muraasaa jechuudha. Deeggartoota akka isaa qofatu isaa booya. Warra ganda namaa addaan qoodan, warra amantii namaa jibban, warra kutaa namaa jibbanii jechuudha. Miidiyaa kana gaafa dhufte of eeggannoo cimaa si barbaachisa. Feemasii ta'uudhaaf fiiguu qofa osoo hin taane maaltu na barbaachisa yeroo feemasii ta'uudhaaf fiigu kana maal fa'aan na barbaachisa of eeggannoo cimatu nama barbaachisa. Keessattuu feemasii ta'uun baay'ee tokko akka dhuunfaa kiyyaatitti baay'ee irraa hamaa irra qara dubbiiti. Feemasii ta'uun jechuudha. Maaliif tokko gaafa feemasii taate akkuma hordoftoota baay'ee horattu sanii
Saba kana maaliin aarsa? Maaltu saba kana naasisa? Maaltu saba kana qaanyessa? Yookaan ammoo saba kana bira maaliin na komatan? Maaliin na jajatan jettee gingilchitee addaan baastees deemuu si barbaachisa. Viidiyoo tokko amma inni hojjedha. Viidiyoo hojjedhu san 3 fi 4 irra deebi'ee ilaala. Bakka kan balleessee bakka kan midheessee jira. Haasaa kiyya keessatti yeroo waa dubbadhe deebi'ee dhageeffadha viidiyoo san. Akkuma kun namni amma fakkeenyaaf yeroo intarviiyuu nama godhan yookaan ammoo nama tokko wanna godhanii iditti godhanii sagalee san irra deebi'anii ilaalanii bakka kamtu dogongora jiranii dogongora keessaa kaasanii waliif fidaniiti walii wanna godhan san anis viidiyoo kiyya kana takka yoo waraabee gadhiise irra deebi'ee ilaala. Maaliif ree saba na jaalatu kanaaf fooloon kiyya nama 150 namni 150 nama mufachuu miti namni tokko akka nama mufatu hin barbaadu. Of eeggannoo nama barbaachisaa jechuudha. Amma namoonni gariin feemasii ta'a jedhanii gabbayanii harargeen akkasii arsiin akkas jedhanii kutaa namaa arrabsu jechuun waan gadheen beekamuu irra nama 500 waan gadheen horachuu irra nama 5 waan gaariin horachuu dura taraa jechuudha. Akkas. Galatoo. Kun waan guddoo dubbii barnoota guddoo qabdu. Hedduun namni yeroo namni badii dalagu follower argata dheeti. Rakkatutti warra jiru argina dhugaa rabbi dubbachuuf. Akkasuma haadha faadillee warra badii dalagu keessatti warri lakkaa'us jira. Dhugaa dubbachuuf ni xiinxalla social media kana. Waggaa 25 ol waggaa 25 akkas hin gaane erga social media kana fayyadamu eegale. 2010 akka lakkoofsa faranjiititti jechuudha. Waggaa 25 sorry waggaa 15 ol. Waggaa 15 social media kanarra jira jechuudha. Facebook haa ta'u, YouTube haa ta'u, miidiyaa hedduu ture TikTok durallee, Paltokii jedhanii waa baay'ee jira. Kanneen cufa keessatti illee agarree jirra. Warra asiin dura afaan summii afaanii qabatee uummata biratti dhageettii horate, warra har'a nadhossaa ta'e, nadhossaa eessa dhokadhaa karaa wallaane hedduun isaanii. Kanaaf karaa akkasii irraa uqosadhaa. Ammallee haati faatee dandeettii uumamaan rabbi kenneef jabina addaa wayii qabdu jira kana amma beeku. Waan fete osoo qabdee dubbiinis akka namni harkaa bahuu hin dandeenye ta'e sirraa mul'ata jechuudha. Obboleeyyan tantee hedduun shamarran akka keetii biyya Arabaa kana keessatti warri saamamee jiru. Namaan sobamanis haa ta'u, jaalalaan sobamanis haa ta'u, maatiinis haa ta'u. Namoonni dayfa isaanii irraa guuranii doolara riyaala 10,000 wayiin jechuun saamamanii jiran jiru. Haati faatee dandeettii fi jajjabina afaanii qabdu kanaan namoota akkasii san hordoftee horii isaanii irraa buusisiisuu hin dandeettii yaada jedhu qaban. Waan akkana kanarratti akka hojjechuu yaaltee jirta. Yaada bira jiraata. Dhageettii. Isi gaafadhu. Maadaam dhageettanii. Dhagaye amma ilhamee waan tokkotu jira. An tokkoffaa jiru jireenya kiyya keessatti nama mudannoo qabu mudannoo jedhu gamuma qarshii biyya Arabaa dhufe kana irratti iyyuu qabeetiini nama mudannoo qabu jechuudha. Hojii biyya Arabaa keessatti hojjedhe irra iyyuu jechuudha. Qarshii kiyya yookaan karaa jaalalaatiin sobamee nyaatamee osoo hin taane karaa nama dhuunfaatiin silaa fira kiyya silaa maatii kiyya jedhu irraani mudannoo nama qabu waan ta'eef shamarran kenna bakka san irratti hanga danda'e yaalii godheen jira. Yaalii gochuun kan koo maali? Yoo qarshii ofii kan namatti ergan ta'e birrii ofii kan baasaniitiin namatti erganii akkas naa godha akkas naa ta'a jedhan ta'e hamma wayii akka of qusatan. Dhugaa dubbachuudhaa fi dubartii biyya Arabaa kana yoo rabbi beekeef malee ilmi namaa hin beekuuf haati isii dhalte hin beektuuf. Rabbiin tokkichi olaanaan kun yoo beekeef malee jechuudha. Abbaan manaallee hin beeku, haati dhaltellee hin beeku, abbaan isiillee hin beeku, obboleeyyan isiillee hin beeku, zariin isii takkittiin hin beektuuf dubartii biyya Arabaa tan. Usuma wama fedhe ta'e namni beekuuf hin jiru. Osoo toleetiin isiin qaama ofii kana cinaa qalteetiin kan biyya ergitu taate namni beekuuf hin jiru dubartii biyya Arabaa. Maqaan irraa jijjiiramee, bifti irraa jijjiiramee, kaleen isii shamee, fuulli isii irraa jijjiiramee, osoo hin dhalin haadha ijoollee 5 fakkaattee, rifeensi mataa isii irraa dhumatee, ani gaafa biyya bahu faaxuun qabuun ture. Amma rifeensi kiyyaa amma naaf deebi'e malee hanga asiitiin narraa murame. Haga asiititti jechuudha.
mataa bareedaa qaba, rifeensa bareedaa qaba, faaxuu hin qabu. Rifeensi kiyya asitti na muratu. Maalidha ni shintibeet seenaa ni dhiqadha. Shaampoodhaan ni miicadha. Yeroo taa'ee isa filadhu hin qabu. Ganama sa'a jaha ka'a. Halkan ammoo sa'aatii jahatti ganama subii sa'a 12tti yoo ka'e ilaa halkan keessa sa'aatii maal barbaada? Ilaa halkan keessa sa'aatii meeqa hojjedha? Sa'aatii 5 sa'aatii 6 hojjedha jechuudha. Guyyaa kana guutuu akkana dhaabataa oolee boqonnaa malee uffata tokkotuuf sa'aatii 2 dhaabadhee nyaata hojjechuuf sa'aatii 4 yookaan sa'a 5 dhaabadhee mana qulqulleessuudhaaf dhaabadhee yeroo kam yeroo nan dhaabadhee rifeensa kiyya filadhee ashagadhu fudhattee wanna godhu hin jiru jechuudha. Asin na murame rifeensi kan koo. Faaxuu hin qabnetuyyuu akka dhiiraatitti shamarran faaxuu baasanii jechuudha. Mulqattee qilleensa seensifattee mataa ofii yeroo jettu hin qabdu faaxuun akka dhiiraatun itti baate dubartii biyya Arabaa. Faaxuun akka dhiiraatun jechuudha. Bifa hin qabne fixatti. Maqaan irraa jijjiiramee kaddaamaa jedhanii hojjettuu jedhanii itti baasanii shaqaalaa jedhanii itti baasanii sarraatanyitti jedhanii ijoollee xixiqqootuyyuu silaa tana nufi dhaluu danda'utuyyuu shaqaalaa jettee maqaa si baafti jechuudha. San keessa darbanii abbaallee gargaaran. San keessa darbanii haadhallee gargaaran. Obboleessallee gargaaran. Karaa jaalalaatiin illee miidhaman. Jaalaluma tana keessattuyyuu anummaan kushiina Arabaa kana keessaa galee nama kanaan walitti dabalamee inni waan qabu takka manjafiqaadii baaftee itti kennitee abbaa makiinaa isa gootee haa hojjetu haa dalagatu. Mee waan kana haa godhu asii galee hara baafadha boqonnaa godhadha. Maatii kiyya birattis deebee hin tolu jettee as gara galtee maatii birattuyyuu lafa naa bitaa mana naa bitaa kana naa godha jettee gara maatii sanittuyyuu darbattee kallattii hundattuu hin toltu. Dubartiidha maal gootii? Mana qabattee heerumtii, sangaa qabattee heerumtii, lafa qabattee heerumtii jedhanii harkaa balleessan. Dubartiidha maal gooti? Birriidhaan gurgurraa intalti teenna qaaliidha. Akka waan foon isii kun bichaan qaalii ta'ee jechuudha. Intalti teenna qaaliidha gabbaree haa fuudhu. Akkas ta'ee haa fuudhu jedha. Ofirraa wanna godhan. Argitanii? Gatii kana ta'eefi ani wanni shamarran keenna hanga danda'e yaalii godheefi katara irraa ka dhufutu caala. 500 katara irra 500 100 takka tanan nama harkaa qabutu taraa jechuudha. 200 tanamma harkaa keessaan qabu tanamma ana hamma hojjetaarutu caala. Anamma gaafa biyya galu yoo xiqqaate birrii gara waggaa 5 hagamii maatii kiyya bira hojjedhe maatii kiyya bira qaba jedhee sanitti ufgatee hin galle birrii 400 harka kiyya keessa qabadhe akkaawuntii maatii kiyyaatu shakkee akkaawuntii nama birootitti ergadhe ijoollee moolaanii kanarraa baradhe rabbiin fira naa godhe isaanitti akkaawuntii isaanii irratti galfadhe ka'ee biyya gale jechuudha. Kamtu na fayyade kan maatii kiyya biraa waggaa 6 hojjedhe sanirra birrii waggaa takkaa kan akkaawuntii namaa irratti ergadhe santu na fayyade jechuudha. Argitanii? Ka harka kiyya keessaan qabu santu na fayyade bu'aa bahii hedduu keessa na dabarsee as na geesse. Kanaaf maaliif jechuu barbaade kana katara dhiisanii kan jaarsa kennanii jaarsis nyaate ka duraa dhiisanii kan maatii kennanii maatiinis nyaate ka duraa dhiisanii erga fayyaa qabaatanii tanadhaa tanarra dhaabatanii tanadha harkaa qaban tanarra dhaabatanii osoo deemanii osoo hojjetaniiti tahadhaatitu taraa ka jedhu. Galatoom dhugaa rabbi dubbachuu haasaa qaalii fi haasaa namuu keessan mataa'ee jiru karaa wanta dhammaan tana haasofte wanni anillee kana si gaafadhuu fi bilchinnaa fi hubannoo ati qabdu ni beekanii gabaabumatti akka ofii kiyyaatti jechuudha. Saayidii ati hawaasa kana fayyaduu ni dandeettus ni beeka. Fakkeenyaaf muuxannoo fi muudannoo biyya Arabaa kanas sirriitti nama hubannoo qabdu nama bilchinna qabdu ni beekta. Obboleeyyan ta'e hedduun ammas saamamuu addaan hin cinne. Wallahi boo'ichi ganamaa galgala eebaluu namni jedhamu akka nu godhee doolara riyaala 1000 nurraa fuudhee hawaalaan nu ergi jenneeni maarree nu godhi jenneeni nama fira biraan qabu jedhee bira kaayadhee hagana nu nyaataniin kun boo'ichi waan hagana hin jedhamne jira. Ama nu warra dhiiraa caalaa warri irra hojjechuudha danda'u namooma akka kan kee kana hubannoo fi muuxannoos jajjabina afaaniitis dubbachuus dandeettu yaada bilchaatas qabdu. Obboleeyyan antantee shamarranillee yoo itti dubbattellee madaa tantee tana tuqaa yoo ati itti dubbatte hubatanii barachuu danda'ani
irraa akka hojjettuuf yaada kana sii kaasee maaliif namni sooshaal miidiyaa kanarra yoo jiraanne hawaasa keenya fayyadu asirra jirra. Uf qofa yoo kataanu taate homaa faayidaan takka illee hin jiru. Qofa just fanima dhageenye asirraa ka deemnu yoo taate homaa faayidaan qabnu homaa wanni nu duba hafaallee hin jirtu. Haadha faatees taate ijoolleen jajjaboon akka ta'eeti hedduutu asirra jira. Akka yaadaatiitti illee kasii kennu akka gaafiitiitti waan si dhiyeessu waan hedduu qaba ammayyuu. Namoota jajjaboo akka keetii afaanis qaban dubbachuu danda'an akkasuma muuxannoo fi mudannoo madaa hedduu biyya arabaa tana keessaa qaban wal ijaartanii obboleeyyan teessan tasaamamuu jirtu tana baraaruudhaaf wanti isin godhuu dandeettan yoo jiraatellee akka gaafiitti si dhiyeessa. Taan akka dhaamsaatti dhugaa dubbachuuf haadha isii dhalte jidduutti girdoo hidhanii yoo barbaadan bilbila ofii bira dhaabatanii ka dubbisiisan akka haadhumaanuu dubbattee rakkoo isii tana namni yoo danda'ee haga tokko waa lafa sii kaa'uu danda'u haadha si dhalte yoo taate ala nama biraan agarre tokkollee haadha si dhalte haati sunuu dhuguma haadha jabdu yoo taate jechuudha. Taan abbamatu ukkaamsee obboleeyyanuma ukkaamsee maree waan godha jechuudha dudda isaaniititti dayfa isaaniitii taphataa jira bakka maratti. Eega gara tiiktookii kana dhufee waggaaf wayi ta'aa jira. Wallaahi nama 20 oli. Ka abbama kennan nu nyaate obboleeyyan ta'ennan nu nyaate jedhu jira. Waggaa 10 dalagee shilingii takkatti hin galle ka jedhu. Kanarraa baraaramuuf akka shamarraniitti mee tooftaan haati faatee ofii isiitii amma osoo ofii keetii dhabatta taate tooftaan itti raawwachuu dandeettu maali? Akkasuma warra durallee biyyaa ba'anii biyya namaa keessa jiranii fi qaama booda biyyaa ba'uu deemanillee maal laamtamee waan akkanaa kanarraa akka baraaraman. Keessattuu mee maatii jettee abbaa kiyya jettee horii atiitti ergattu akka fedheetti ittiin taphattee manaan ijaaratee maal mana waliin si heerumsiifna? Maali qabeenya waliin si heerumsiifna jedhee qullaa gadi darbu sanniin. Kanniin irraa baraaramuuf mee akkam ta'uu qaban jettee yaada akkamii qabdamee ati dhuguma waa hedduu argitee jirta jedheetiin waan amanuuf namni kitaaba 12 dubbisuu irra biyya 12 deemuu wayya jedhan waa hedduu argitee dhugaadha suni akkuma jirutti ta'ee hayyuu maratuu qoraa buuseedhaa fi calcala abbaan laallataa jedha leeyifi jedhana maal ta'e kana naaf itti dhufte kana dandeemadhe hayyuu maratuu qoraa guutteef calcala farda abbamatu laallataa jetti oromoo yoo waa jettu sirriidha. Dubartoonni keenya ani dhugaa dubbachuudhaaf jireenya kiyya keessatti haadha tiyya hin amanu. Haadha tiyya jireenya kan koo keessatti hin amanu. Biyya keessattuu shamarran biyya ormaa jiranii kan maqaa haadhaatiin akkaawuntii banatanii haadha irratti galfatantu jira jechuudha. Haati tuni manuma keessattuu gisee ganama kaatee qursii hojjettu kun illee dhufa ayyanaa kuti jedha kanaallee kutti kun illee dhufa ayyanaa kutedha kanaallee kutti isaa guddoo kuttee anaa xiqqoo kuttee jedha itti dabaltee kuttii fi isaa dabaltee anaa takka bichaa kennite jedha kaanillee kutti usuma kuttu garaa ofii sabbataan hidhattee gabaa oolte gabaa qixxeetta gaggabdu baay'eetu jira jechuudha. Gaafa ati qarshii baaftee asii fuutee itti ergite qarshii kaawunsitti ergite hagana naa kenni kun illee dhufamee mana barumsaarraa naa ari'anii kun illee dhufamee caammaa kiyya laali kun illee dhufamee rifeensa mataa kiyya laali kun illee dhufamee akkasuma laali utuma isiin ho'a kun illee dhufa nagadee deebisaa fi hoolaan bitee akkas godhee deebisaa dinnichaan dhaabee akkas godhee deebisaa osuma jedhu osuma kuttu gaafa kaan isiin gaafa kaatee asii gara biyyaa galtu akkaawuntiin haadhaa suniin ka irraa bahe malee ka irra galee hin jiru. Baasii malee galiin hin jiru jechuudha. Gaafana shamarran keenya maal ta'anii chaansiin isaan qaban takka maraachuu takka ammoo deemanii jechuudha. Dhiira ooli bulii ofii hin beekne tan jiruu ofii hin beekne tan eessa oolaa hin beekne tan eessa bulaa hin beekne sigaaraadhaaf caatiidhaaf shiishaa malee kaayyoo biraa hin qabne ol ka'anii faana taranii jechuudha. Ol ka'anii faana badan. Maaliif hojjetatanii harka keessaa hin qabanii biyyatti obsanii taa'uudhaaf hin jiru. Andugaa gaafa ka'ee asii gara biyyaa galu baay'ee rakkate. Maaliif fuulli kiyya qarasaa harki kiyya saamunaan dhiqachuu na barate. Fuulli kiyya waan haxaayachuu barate. Hidhiin tiyya waan dibachuu barate. Ijji tiyya fuulii na barate. Rifeensi kiyya
Shaampoon miicadhee ka'ee koondishinaariidhaan miicachuu na barate. Saamunaa biyyaa saniin akkana ofirra rigee yoo miicadhe rifeensi achitti na dide. Maal godhadhee gaafa kaani yaa Rabbi as keessaa na baasi baqa. Asuma keessaa yaa Rabbi na baasi. Ni ulfaatti. Qabeenya iyyuu qabaattee magaalaa irra baadiyyaa deebitee akka duraatitti iyyuu jiraachuun ni ulfaatti. Gaafa qabeenya hin qabne sanuu hagas lama. Ammas waan isirraa jiru keessaa yoo ati kaatee gara biyyaa galte abbaan ati kaleessa gargaaraa turtes haati ati kalee gargaaraa turtes obboleeyyan ati kaleessa gargaaraa turte itti kennaa turte itti darbaa turtes obboleettiin heerumtee ati dhiirsa jala horataa turtes guyyaa hadhaa kana bifa haarayaan dacha'anii si eegan. Anaafoo maal kenniti anaafoo maal gootii yookaan suufa kennitee kaan uffiftee galchite ka dhiirsa isii uffiftee galchite dhiirsi kiyya hoo maali ani hoo maali waan akkasiitu jira jechuudha. Osoo rabbiin du'aanuu balbala isiin dhaabin ta'eeran takka warrummaan ati kalee horataa turte bar warrummaan ati kalee salaffa'aafi turte du'aa jiruun rabbiin balbala isiitiin nan deebisin rabbi sii haa salphisu kiyya nu gadi akkas gootee galchite na salphiftee na galchite si abaaraa galti ijoollee waliin jechuudha. Usuun midiyeena qabattee galteeti isaaniif fixxaa jechuudha. Gin ammoo kabajjaa fi jaalala hin qabdu. Haati tanteellee asiin si eeggatti maal fuutee galtee. Kaala irraa ammoo intalli teessan kaleessa galtee miti maaf zana hin jenne ree ammallee akkuma duraa jirtaaf homaa siin dabarree bar jedhan. Kaala irraati jedha wal karaa ala irraa. Gammachuu hin qabnu keessattuu nuti dubartiin maal akka ta'e hin beeku qooduma kenna ta'e wallaahi na dhiba. Gammachuu takka hin qabnu. Heerumtee mana abbaa haadhaati yoo baatee jiraatte dhiirsa kee isii isaanii dhaqanii ma jaartiin tante diyaasboora amree abba waan caatii zana gootee hin bitture abba sigaaraa kana dhuddaa ma jaartii diyaasboora qabdaa mi akka waan isin sigaaraa isaatiif jecha Dubaay deemte akka waan isin shiishaa isaatiif jecha Dubaay deemte yoo inni caammaa liizariin godhannee surree kwaalitiin godhannee abba maal jaartii osoo Dubaay qabdu kana godhatta. Innis qarshii isin baasteetti ergitu tan yoo isin 50 ergite 50 dhoffattee 50 ergite se'a. Gin isin waan qibaatii rifeensa ofiitiin bitattu iyyuu hin hambifannee gaxxaraartee fuuteetti ergiti. Liqeeffattee faa namaa walirra buufattee fuuteetti ergiti. Haanaa dabartuudhaaf. Inni hoo waan 50 hambifattee 50 itti ergite se'a. Kanaaf an keessattuu iyyuu jireenya biyya arabaa keessatti baay'eellee miidhamee waan argeef baay'eellee dadhabee waan argeef dadhabbii kenna immoo ka shamarranii rabbumatu beeka. Kan dhiiraatis jiranii miidhamanii rakkatanii baadiyyaa keessa gubatanii tasa qaayyaamanii ka yeroo jechuudha oo'aafa yoo gad ilaalan biyyee yoo ollaalan waaqa malee wanni takkittiin hin jirre. Asii fuudhanii arabni baadiyyaatti isaan dabarsee isaan mokkoranii isaan dadhabsiisanii fiizikaalli isaanii irraa jijjiiramee gubatanii jechuudha. Birdilimsii furdaa kana fuudhanii bishaan keessa kakkaanii daqiiqa takka gizee ofirra dhayan aduun qa'a gootee irra gositi sekendii takka keessatti. Kan akkasii hojjetanillee jiran dhiirri. Gatii kana ta'eef iyyuu jireenyi tun waa hedduuf keessaa qabdi. Garuu ta darbite irra ta dhuftutu caalaa ta dhuftu irratti shamarran kennu of eeggannoo gochuu qaban. Dhiirri gaafa asii galee iskuulii badhatee jiraachuu danda'a biyya abbaa isaa keessa hatee jiraachuu danda'a. Barandaa bulee itti tola. Bakka barbaade dhaabbatee itti tola. Caatii nagadee itti tola. Kuulii oo barbaade dalagee itti tola. Nuti garuu itti hin tollu. Osoo hadha asii gallee addaannee jennee ta gaafa duraa biyyatti akkas jirtu amma akkana jiraa miti jedhan. Akkasii inshaallah. Hedduu galatoomii wallaahi waan hedduu dhugaa rabbi ooma jirutu kana. Wanta inni illee gaafii kanayyuu si kaasuu fi jechuun hubannoo kana qabu akka qabdullee ni beeka. Maaliif ammoo yoo isin warri hubannoo kana qabu kana cadhiftan ijoolleen teenna fayyaaleettiin kutaa 7-8 fuudhanitti wallaahi ani waan keessattuu hedduu nama qaanfachiisu nama tokkochatu ganda tokkocha keessa dhalaa 4-5 bifa niitiitiin fuudhee ala ergata. Ka takkattiin isillee waliin beeku. Taan yoo fedhe Dubaay ergaa, taan fedhe Saawud Arabiyaa, taan fedhe Kuweet. Meeqa alaa qabdaa waliin warra jedhu dhagayan. Meeqa alaa qabdaa. Inni ushurraa kophee jijjiiratee magaalaa taan seenee taanii ba'uun ala waan biraan dhala. Ufii keetii biyya Arabaa deemuu irra
dhalaa taanii taan soobdee biyya Arabaatitti ergachuu irra sii jira. Asii ejantii keessa hidhee abbaa harkaa sobee fuudhaa asii Finfinnee mana ol deemanii waan akkasii fuudhaan olii galanii ergatee asuma jidduu haadhaaf abbaa jidduu seene nagan haadhaaf abbaan fayyaalayyiin giyoorri baadiyaa mucatti mateen san oduu qabduudhaan isa gaafataa iyyuu beeku. Bara waan akkanaa ergitee gaafa fedhe waan akkanaa ergitee gaafa fedhe waan shawwataatti yookaan maqaa isii xureessee akka warruu isii waakkatu godheeti jidduma sana keessa nyaataa jira. Waa baay'ee jira jiran. Amma obboleeyyan ta'e haadha faatee wanni illee kanallee sitti kakaasuuf si iyyuu waan kana. Irra caalaan isaanii dhiirri tokko ka haadhaaf abbaan kijibtuuf rabbiin na agarsiise. Fidee maal godha haadhaan wal barsiisa intala tana mee duusuu darbiyaa jirti birrii akkana qabdi maalii qabdi jedhanii itti haasayin jedhaan. Haadis maal goote bal'aa jaa dhositii miti birrii akka achitti argitu feetii mire. Maal godha hin kaasitiifi mucaattiitii rabbiin wal sinaa agarsiisu rabbiin maal sinaa godhu rabbiin akkasi sinaa godhu rabbiin tokko sinaa taasisu maaliyyoo sinaa godhu gaafa kaani haadhaaf abbaan na jaallatee jennaan haadhaaf abbaan wanna barsiise maatiin wanna barsiise jireenyi isiisan booda kabiraa hin jiru jechuudha. Amma haayyoofillee birrii hagas ergi haadha isaatiifillee adda birrii ergiti obboleeyyan isaatiifillee adda birrii ergiti isaafillee adda birrii ergiti. Dubartiidha jechuudha barri isaafillee birrii ergiti deemteetiin maatii isaatiifillee adda birrii ergiti. Maal haati bal'aa ijaatu dhosi jedhan hammeenya ilma ofii hin dandeettu miti sanii fidee ka haadha kijibsiisee haadha tanaan wal barsiisee maal godhutu jira. Obboleettii hangafaatiif wal barsiisee ka Dubaayiif Su'uudii irra shamarran jiran Kuweetii irra shamarran jiran irra qarshii nyaatu jira. Maatiidhaan wanna barsiise jette odoo ati fiddee waan barbaadetti gadi mite sin dhageettu na jaalallan maatiin wanna barsiisee bar haadha isaatii waliin haasayaa jira abbaa isaatii waliin haasayaa jira. Ilmi yeroo ammoo abbaa miti lubbuu ofiitiin marraamaan jiru sheexanaan marraamee deemaa jira malee. Abbaan quba hin qabu eessa oolaa eessa bula meeqatu jira ka abbaatu maaru kana haadhatu maaru meeqatu jira. Ka jireenya hin qabne meeqatu jira. Abbaaf haadhaan kamarra amanitu jira jechuudha. Kan abbaaf haati kijibanii jireenya godhaniiftu jira jechuudha. Maal ilmoo isaanii tana bichaa ilaalan malee isii achi miidhamtu san namni ilaalu hin jiru. Intala takka yoo kadhatanii akkam waa horii harkaa qabdii jedhan amma yeroo ammaa bara.